isa kana aappiin kuni tokkoffaa wanni isin fayyaduuf daataa namaa koodii qawallaalte qaaxuma dhayxee footoo kaafattee achumaan inni footoo kaasa inni footoo kaaseeti koodii nama sanii butee keessa siifite koodii sana oduu atitti naqanne ifumaaf itti naqa innummaan isumaa ifiitti naqa jechuudha fakkeenyaaf ammaas bakka takka dhaquudhaaf lookashiina bakka sanii yoo hin qabaanne gisee lookashiina hin deemtu lookashiina lafa sanii bakka deemtu sana bakka dhaquu deemtu sana lookashiina yoo hin qabaanne isuma kanaan lookashiina fudhatta isaan ammaas fudhatta amma fakkeenyaaf kaampaanii jajjabduu kaampaanii gurguddoo takka takka gisee daleegdu kaampaaniin tuni bilbila keefiti lookashiina isii kana naachuu dhiisaniitu amma fa'a balbala afaa yookiin bakka takkatti mogguma bakka takka bakkuma ulaa afaan ta'es bakka maktabaa ta'es si maxxansanii si kaayanii ati bakka dhaquu deemtu sana bakka akkasiitiin dhaquu deemu jetteen achuma footoo kaafadhu siin jedhan ati ma fakkeenyaan isin agarsiisa aappiin isa kana isuma kanaan footoo kaasee si agarsiisa kaameeraa of keessaa qaba laalammaa kan keenya kana laalammaa kaasee jechuudha ni mul'ataami kaasee. السلام عليكم كم قلت نجا قلتني فيوم قلتني ججبا نجا فيوم قبدني المانا جا نجا قبدني فيوم مامي ججبا تاني جل قبا وني سينما تشوف دو توكو يوتيوب ما تاخياتين قبا ولا شو جا ولا شو خنا حاجه دي سين تبواتي متى بقى ايسان سننجا غمسمان ماتين وفتها بوا يعني وان دلجي سينما تنسوفي waan hedduudha jalaa itti fayyadamtan bu'aa qaba jechuun fi anaafillee maatii taatanii naafillee guddiftanii isiniifis bu'aa anaafis bu'aadha. Kanaaf aappii tokkoon isin barsiisaaf aappii ajaa'ibaati. Aappiin kuni aappii fakkeenyaan isin himaa fakkeenyaaf amma aappii suni koodii shabakaa amma fakkeenyaaf shabakaa yookiin daataa nama kadhattee namaan naabanii daataa naabanii koodii natti himi jettee namni kun koodii wallaaluu mala yoo fedhe si naquu dhabuu mala koodii sitti himuu dhabuu mala yoo fedhe koodii wallaaluu mala yoo sana maal goota jawaaluma kee fidii jettaan jechuudha. Jawaala kee fidii jetteen tuma jawaala isaa gosi kannee jawaala isaa sana mataa gubbaa quc gaggootee bakka shabakaan keessa taa'u sana bakka koodiin shabakaa taa'u sana gabbantee bakka sana gubbaa footoon kaafta jechuudha aappii kanaan. Aappiin kun dhugga footoo sana fudhate shabakaa sana footoo sana fudhate koodii isaa dhab godhee siif fide jechuudha. Wama takka odoo sin kajeelchifne itti fayyadamta jechuudha. Fakkeenyaan isin himaa fakkeenyaaf laa amma laannaa fidee lagarte amma maal goota ati dhiifama amma maal goota inni kana isa kana laala amma footoo kaaseemi as keessatti amma waan gootu waan as keessa gootummaati hogganni footoo kana si kaase kana maal gootati amma jala buuteeti ammaasi ol baatee asitti ooppiin goota booda namaafis asumatti ergita yoo sheek namaaf gootes asiin koobbii yoo gootes koobbii namaa goota booda yoo itti ban isin jee asumaan itti banta asumaan itti banta booda hoggaa isin itti bante wanni san hundi siif dhufaa jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf bakka takka deemuu feete bakka deemuu feetu sana lookashiina bakka sanii yoo feete lookashiina bakka sanii yoo feete nama daleegu takki namni ati hojii daleegu yoonii fi bakka deemee bakka takka dhaqee waa meeshaa wayii waan ofiiti siin jee namni sana ati isa saniin bakka sana hin beeku dhaquu hin danda'uuti dhaquu hin beeku akkamitti dhaqa kanaaf lookashiina naa kanni lookashiina fidii ni dhaqa jechuun siif isa gaafachuun yoo inni si kanuu dide takki immoo inni nu si qajeelcha waan si qajeelcha achi footoo kaafadhu siin jaa ati footoo kaafatta hogga footoo kaafatte booda ati akkuma nama siin jee kana asumaan itti banatta jechuudha. Ati bakka deemtu sana asumaan itti banatta sana booda bakka fedhe si geessa jechuudha bakka itti deemtu sana fakkeenyaaf amma kaampaaniin jajjabaan gurguddaanii bakka maamila isaatiin walitti hidhaadhaa waan kana qaba ulaa jala maxxanfateetiti takki maktaba keessa maxxanfatee gooti dhayxee naa kanneen deemama akkasiin dhaqaa jetteeni achi footoo kaafadhu siin jaa bilbila kee fidii katabiiti lookashiina naa ergii maal naa ergii maaliif kanaafuu nama cinqu jechuun
maaliif waan gamasiif maamila qabuuf inni aappii wanti sana kaafatee mallattoo sana kaayata achumaa footoo kaasisiin achumaan itti gadhee deem dhaqisiis jechuudha. Amma gaa teknooloojiin babal'achaa deemtaan ta'e bakka akkasiillee isin keessonni kun faayidaa guddoo qaba. Tana qofaam inni fayyadu waan baay'ee fayyada waan hedduu dalaga akkasitti waan hafees gaa waan hafeesi lama deebi'een isinii fida amma lamaan waan itti fayyadama inni waa lamaan amma isin hime tokkoffaan daataatti fayyadamtanii talamaffaa immoo bakka dhawuu feetan waan kana footoo kaafattanii isa kanaan akkasi bakka dhayitan san dhayitanii jechuudha. Akkasi dhumate hedduu galatooma yuutuub kiyyaas sabskiraayib godhaa maatii nuuf tahaa nu jajjabeessaa jajjabaadhaan isin jaa galatooma oolaa bula.